Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turuudhaan itti bohaaraan affeerraa keenya kun biiftuu oroodha keessan yoo isinitti tole laayik sheer godhuudhaan jajjabeeffadhaa. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Oduun kun oduu ammee yookaan immoo breaking news ajandaa marii biyyoolessaa keessatti wal mormisiisaa fi akkasumas yeroo dheeraaf marii gaggeeffamaa ture irratti duulli hamaan kan irratti gaggeeffamaa turee fi wal dura dhaabbannaan cimee irratti gaggeeffamee ture. Dhimmi magaalaa Finfinnee yeroo tokko dhimmi kun haa bulu yeroo tokko dhimmi kun haa hafu jechuudhaan yeroo garagaraatti dhimma kana irratti mariin gaggeeffamaa ture. Akka maddeen odeeffannoo garagaraa har'a gabaasanitti murtee argate jedhamee jira. Murteen kun maalinni isin biraan gaha? Lixa Oromiyaa Wallagga Bahaatti tibbana haleellaa humna finxaalessaatiin namoota nagaa irratti raawwatameen namoonni 60 ol lubbuu dhabuun dhagahamee jira. Haleellaan kun qindaa'aa fi caasaa humnoota mootummaa keessaa fi akkasumas caasaa bulchiinsa mootummaa waliin ta'uudhaan kan raawwatame jechuudhaan jiraattonni komii dhiyeessanii jiru. OMN dabalate maddeen odeeffannoo garagaraatti fi jiraattonni odeeffannoo kennaniin haleellaan irratti raawwatamaa jiru itti yaadamee kan irratti raawwatamaa jiru ta'uu ibsanii jiru. Haleellaa namoota nagaa qe'ee isaanii irratti raawwatuun lubbuun galaafataa jiru kana mootummaan callisuun immoo kan isaan gaddisiise ta'uu jiraattonni dubbatanii jiru. Dabalata odeeffannoo kanaa qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Har'a haala adda ta'een kibbatti, bahatti, giddugalatti, lixa Oromiyaatti lolli cimaan loltoota PP waliin gaggeeffamuu fi loltoota PP waliin lola gaggeeffame irrattis loltoota PP hedduu booji'ee hedduus irraa hiikkate hedduus miidhaa qaamatii fi kan lubbuu irratti rakkabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Guutuu odeeffannoo kana qabadhee jira isin biraan gaha. Gama mootummaatii hoo maaltu jedhame kan jedhullee odeeffannoo qabannee jirra isin biraan geenna. Guutuu odeeffannoo kanneenitti fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata hojii turuudhaan itti bohara. Oduun kun oduu ammeedha yookaan immoo breaking news. Dhimmi magaalaa Finfinnee murtee argate jedhamee jira. Maddeen odeeffannoo garagaraa akka gabaasaa jiranitti dhimmi magaalaa Finfinnee murtee argatu ibsanii jiru. Marii biyyoolessaa jechuudhaan PP'n marii gaggeessaa turte irratti ajandaalee 8 qopheessite. Ajandaalee 8 keessaa dhimmi magaalaa Finfinnee tokko ture. Wal mormisiisaa fi akkasumas duulli cimaan magaalaa Finfinnee Oromiyaa jala baasuuf taasisamaa ture. Garuu osoo hin milkaa'in waan hafe fakkaata. Yoo dubbiin dhugaa akka ta'u taate dhimmi magaalaa Finfinnee murtee argatee jira. Magaalaan Finfinnee magaalaa guddoo naannoo Oromiyaatti fi teessoo mootummaa federaalaa ta'uudhaan murteen dabre jedhamee jira. Ammaaf odeeffannoon nu gahe akka ibsetti murteen kun dabruun mirkanaa'ee jira. Wanti PP kun yeroo irraa gara yerootti waan jijjiiramuuf itti aanee waan dhufu hin beeknu waan ta'eef yoo yaadni jijjiirama duubarraan kan gad dhufu ta'ellee waanuma hordofne isiniin geennu ta'a. Godaansi lammiilee Itoophiyaa daran dabalaa dhufu dhaabbanni godaantota idila addunyaa beeksisee jira. Bara 2026 keessa lammiileen Itoophiyaa hedduun biyyarraa kan godaananii fi kan godaananis karaa seeraan alaatiin kan rakkoolee hedduuf isaan saaxiluun ta'uu dhaabbanni godaantota idila addunyaa beeksisee jira. Akka dhaabbanni godaantota idila addunyaa IOM ibsetti godaantota 13,687 baatii adoolessaa bara 2026 keessa gara Yaman galan keessa dhibbeentaan 91 lammiilee Itoophiyaati jedhee jira. Kunis kan baatii dabre keessa qofa ta'e jechuudhaan gabaasee jira. Akka gabaasa dhaabbata sirna hordoffii sochii godaantota Yaman har'a ibsetti immoo baay'inni godaantota biyya Yaman seenanii ji'a waxabajjii irraa dhibbeentaa 3 dabale jedhee jira. Godaantonni kunneenis daandii buufata qarqara galaanaa kibbaa fi karaa daangaa Yamanii fi Oomaaniin wal qabsiisuun kan seenan ta'uu eeree jira. Oduun itti aanu lixa Oromiyaa Wallagga Bahaatti tibba kana haala adda ta'een duulli duguuggaa sanyii lammiilee nagaa irratti raawwatamee jira jechuudhaan jiraattonni maddeen odeeffannoo garagaraatiif yaada kennanii jiru. Jiraattonni OMN dabalate maddeen odeeffannoo garagaraatiif yaada kennaniin waggaa 8 guutuu humna finxaalessaa hanga funyaanii hidhatee fi akkasumas qaamolee caasaa mootummaa keessaa qindoomina uumuudhaan akkasumas deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa harka lafa jalaatiin taasifamaa fi jiruun humni finxaalessaa gurmaa'e duula duguuggaa sanyii bal'aa uummata nagaa irratti yookaan lammiilee nagaa irratti raawwatuun yoo xiqqaate guyyaa 2 keessatti namoonni 60 ol ajjeefamuu jiraattonni
OMN'tti himanii jiru. Maqaa raayyaa ittisa biyyaatiin humni garas ergamus inni guddaan humnoota finxaalessaa kan deeggaran ta'uu fi isaan kunniin immoo hidhannoo guutuu wajjin meeshaa waraanaa xiqqaa hanga kan gareetti fudhatuudhaan humna finxaalessaatti makamaa jiru jechuudhaan jiraattonni himanii jiru. Halkan edaa qofa meeshaa waraanaa kan dhuunfati hanga kan garee fudhatuudhaan hidhannoo guutuu wajjin miseensonni raayyaa ittisa biyyaa namni 30 kan hidhata garee finxaalessaa kana waliin qabanii fi kan sabaan tokko ta'an gamasitti badan jedhamee jira. Guyyoota muraasa duras haaluma wal fakkaatuun miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kunneen namni 35 meeshaa waraanaa kan dhuunfati hanga kan gareetti fudhatuudhaan hidhannoo guutuu waliin gara humna finxaalessaa kanatti galan jedhamee jira. Mootummaan immoo dhimma kanaaf xiyyeeffannaa hin kennine akkasumas taatee ta'aa jiru kana ilaaluudhaan cal'isa filatee jira. Uummatallee balaa irraa baraaruu hin dandeenye. Balaa irraa baraaruufis haalli ittiin deemaa jiru uummata baraaruu hin dandeenye. Lammiileen nagaa dhumaa jiran kun qe'ee isaaniitti badii tokko malee dhumaa jiru. Kan ajjeesaa jiru immoo daangaa tarkaanfatee ceehee dhufuudhaan lammiilee nagaa irratti haleellaa raawwatuun uummata lafarraa duguugaa jira. Waggaa 8 dhimmi kun itti fufee jira. Kan tibba kanaa immoo adda. Bakka bishaan gonfaa jedhamu qofatti tibba kana yookaan guyyaa lamaan kana qofa keessatti namoonni 60 ol ajjeefaman jechuudhaan jiraattonni OMN'f odeeffannoo kennanii jiru. Mootummaan nageenya uummataa eeguun dirqama isaati. Nageenya uummataa eegsisuu hin dandeenye yeroo dheeraa fi uummanni akka of hin ittisne meeshaa inni ittiin of ittisu irraa guuruudhaan uummanni haleellaa humna finxaalessaa kanaaf akka saaxilamu salphamatti akka jalatti kufu taasifamaa turee jira. Ammallee dhumaa jirra. Dhumaatiin kennallee sagalee dhabee jira. Balaan nurratti deemaa jiru balaa daangaa hin qabne rakkannee jirra. Waggaa 8 guutuu mootummaan rakkoo kana akka nurraa dhaabu iyyataa turre. Mootummaallee rakkoo kana nurraa dhaabuu hin dandeenye. Wanti nurratti deemaa jiru waan addaati. Uummanni Oromoo maa nutti cal'iftan? Sagalee nuu ta'a. Qaamni dhimmi ilaallatu hundi maa nutti cal'iftan? Addunyaan maa nutti cal'ifte? Dhumaatiin keenya maaliif sagalee dhabe jechuudhaan hawaasni gaafii dhiyeessee jira. Waamichas dhiyeessee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa, mootummaan federaalaatii fi akkasumas qaamni dhimmi ilaallatu hundi rakkoo kanaaf furmaata kaa'uun barbaachisaa fi dirqama waan ta'eef kunoo sagalee uummataa isin biraan geennee jirra. Waamicha hawaasni dhumaa jiru isiniif taasise isin biraan geennee jirra. Gama biraatti fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa, xiinxaltoonni siyaasaatii fi hayyoonni siyaasaa taatee tibbana lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa hangar guututti ta'e kana cimsanii balaaleffatanii jira. Akkasumas mootummaa PP cimsanii qeeqanii jiru. Mootummaan uummata isaa eeguu hin dandeenye mootummaa maali jechuudhaan hedduun miidiyaa hawaasaa kana irratti yaada kennaa kan jiran yoo ta'u, tokko tokko immoo ifaan ifatti humna finxaalessaa duguuggaa sanyii namoota nagaa irratti raawwatu kanaayyuu kan ijaarii fi kan bobbaasaa jiru mootummaa mataa isaati jechuudhaan mootummaa cimsanii balaaleffatanii jiru. Qeeqa cimaa irratti gaggeessanii jiru. Hedduun isaanii jecha muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad kana dura fayyadame yookaan immoo dubbate waabeffachuudhaan qeeqa kan dhiyeessan. Namoota mootummaa qeeqan keessaa tokko Dr. Tsaggaayee Araarsaa yoo ta'u, Dr. Tsaggaayee Araarsaa humna finxaalessaa hidhachiisee uummata nagaa ficcisiisaa kan jiru mootummaadha jechuudhaan dubbatee jira. Gama biraatiin ajajaan faannoo tokko ajjeechaan tibbana lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa hangar guutetti namoota nagaa irratti raawwatame humnoota mootummaatiin raawwatame jechuudhaan mootummaatti quba qabee jira. Ibsa kana kan kenne itti aanaa hoogganaa faannoo kan ta'e Asras Maaree Daamxee kan jedhamu yoo ta'u, jecha Wallagga keessatti namoota nagaa irratti raawwatamaa jiru humnoota keessantu raawwataa jira jechuudhaan gaafii dhiyaatee fi lakki humna keenya miti. Wallagga Bahaatti dhumaatii namoota nagaa irratti raawwatame kan raawwate humnoota mootummaati jechuudhaan waakkatee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a barraaqan bakkoota garaagaraatti lola cimaa loltoota PP waliin gaggeessuun miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun hedduus booji'uun hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduus madeessuun injifannoo boonsaa argadhe jedhee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa bakkoota garaagaraa afuritti barraaqan yeroo wal fakkaataatti loltoota PP irratti tarkaanfii fudhadhe jedhee jira. Tarkaanfii bakkoota afuritti fudhatee fi lola cimaa loltoota PP waliin gaggeessee ture irratti loltoota PP 37 booji'uun meeshaalee waraanaa hedduu hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Har'a hagayya
13/2026 Wallagga Bahaa bakkoota lolli itti gaggeeffame Jimmaa Arjoo bulchiinsa magaalaa Tibbee Nunnuu Qumbaa bulchiinsa magaalaa Adaree bakka addaa Baankoo jedhamutti bulchiinsa magaalaa Qasoo fi akkasumas Waayyuu Tuqaa bulchiinsa magaalaa Bonayyaa keessatti lola gaggeessee ture irratti loltoota PP 37 booji'ee AKM 45 fi qawwee duubatti hafaa 6 akkasumas meeshaalee waraanaa biroollee hedduu hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduus madeessu odeeffannoon gamas irra bahe ibsee jira. Guutuu odeeffannoo kana akkuma nu ga'een kan isin biraan geenyu ta'a. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Bahaa Harargee lixaa aanaa Hancaaritti loltoota PP irratti tarkaanfii fudhadhe jedhee jira. Aanaa Hancaara Araddaa 24 bakka addaa Tulluu Re'ee jedhamutti loltoota PP maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan waraana bilisummaa Oromoo barbaadde itti dhayxetti hattee hidhuudhaan haleellaa irratti raawwatee loltoota PP 5 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansu 3 madeesse kan hafte immoo bakka irraa dhuftetti deebise jechuudhaan odeeffannoo achirraa baatee ibsitee jirti. Meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu odeeffannoon nu gahee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa Gujii lixaa aanaa Abbayyaatti har'a tarkaanfii loltoota PP irratti fudhateen injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa Abbayyaa ganda Burqaa jedhamutti haleellaa loltoota PP irratti raawwateen miidhaa qaamatii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisu loltoota PP 2 booji'uun AKM 3 irraa hiikkatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa lixa Shaggar aanaa Iluu Galaanitti har'a hagayya 13/2026 lola loltoota PP waliin gaggeesse irratti miidhaa guddaa loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Tibba kana lixa Shaggar aanaa Iluu Galaanii fi aanaa Baakkoo Tibbeetti fufteedhaan haleellaa loltoota PP irratti bakkoota garaagaraatti raawwataa tureen miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo argataa turu isin hin geennee turre. Har'as haleellaa aanaa Iluu Galaanitti loltoota PP irratti barraaqaan raawwateen loltoota PP 10 battalumatti addunyaa kanarraa godaansee 15 immoo madeessuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Lolli loltoota PPtiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa oole kana qofa osoo hin taane bakkoota hedduus itti fufee jira. Lola loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru kana wal qabatee gama mootummaatiin odeeffannoon jiru lolli waraana bilisummaa Oromoo waliin gaggeessaa jiran kan itti fufee ta'u gama mootummaatillee beekamee jira. Gama biraatiin humnoonni mootummaa godinaalee Oromiyaa hunda keessatti humna haaraa mooraa leenjii waraanaatti geessuudhaaf dargaggoota hedduu giddiidhaan yookaan dirqamaan guuruun cimee itti fufee jira. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geetteen muddamsuun kaaba Itoophiyaatti TPLF fi PP gidduutti uumame cimee itti fufee jira. Gama lamaan irraayyuu qophii waraana jalqabuuf taasisan xumuranii haleellaa raawwatuuf sababaa fi haala mijataa qofa walirratti eegaa jiraachuun isaanii gabaafamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e kallattii lixa Itoophiyaa iddoo Sharqollee jedhamutti lolli cimaan ufteedhaan gaggeeffamaa jira jedhamee jira. Daangaa Itoophiyaa fi Suudaanitti kan argamu aanaa Sharqollee jedhamutti lolli guddaan loltoota mootummaa Suudaanii fi finciltoota Suudaan humna RSF jedhamu gidduutti deemaa jira jedhamee jira. Lolli naannoo kanatti humnoota lamaan kana gidduutti deemaa jirus lola siyaasa miti jedhamee jira. Naannoonni Sharqollee jedhamu kun oomisha warqiitiin kan badhaadhe ta'uu irraa kan ka'e humnoonni lamaanuu oomisha warqii irratti xiyyeeffatuudhaan saamicha warqii irratti raawwatamuun wal qabsiisuudhaan lola walirratti gaggeessaa jiru jedhamee jira. Lola cimaa naannawa Sharqolleetti gaggeeffamaa jiru kanaan hawaasni yookaan jiraattonni naannawa sanaa yaaddoo hamaa keessa jiraachuulleen gabaafamee jira. Lola deemaa jiru kana keessatti TPLF mootummaa PPtti harka yoo qabdu mootummaan PP immoo TPLFtti harka qabee jira. Kana jechuun kun kaan deeggaruun inni kunis kaan deeggaruun gamaa gamana wal faallaa deeggarsa humnoota kanneen lamaaniif kennuudhaan lola kana keessatti hirmaannaa taasisan jechuudhaan gama lamaan irraayyuu kan quba walitti qabaa jiran. Oduun itti aanu kun oduu dinqisiisaadha. Ficcaan sa'aa litirri tokko birrii 34tti gurguramaa jira kan jedhame yoo ta'u yeroo ammaa kanatti guyyatti hanga litira 500tti walitti qabama jedhamee jira. Kanaafis ganda tokko keessatti guyyatti ficcaan sa'aa litira 200 walitti qabuudhaaf ganda gandaan taankarri kaa'ame jedhamee jira. Barbaachisummaan isaa inni guddaan xaa'oo uumamaa oomishuuf kan ooluu fi akkasumas qophii dawaa farra raammoo oomisha qonnaatiif oolu oomishuudhaaf sadarkaa olaanaan barbaachisa jedhamee jira. Gochi kun kan raawwatame Hinditti yoo ta'u gochi kun bu'a qabeessa yoo ta'e babal'isuufis hojiin bal'aan hojjetamaa jira jedhamee jira.
Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduu namaaf qabanne kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjinis wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nu turaan hawwii kenna nagatti nu tura.